kabajamoof jaallatamoo barattoota koo qaalii akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haga'u guyyaa haqaa kutaa 35ffaatiin jecha sagalee irra butaa kutaa 3ffaatiif kan waliin ilaallu ta'a. As keessatti gaa jecha sagalee irra butaa nuti ilaallu baay'een isaanii sagalee sadii kanneen qabanii fakkeenyaaf asitti an haga jettutti sagalee tokkicha kanaa achitti. Gaafiidhaan sagalee tokkicha, faan sagalee tokkichaa jechuudha. Isaan kun sagalee sadii irraatii ijaarame jechi sagalee irra butaa asitti nuyi arginu kun jechuudha. Warreen kanattis gaafa darbitan asiitii haga laa kanaatti sagalee tokkicha, daatii haga aa kanaatti sagalee tokkicha, laatii ka'ee haga aatti sagalee tokkichaa jechuudha. Warreen kana egaa waliin dubbisaa deemuu shaakallaanii. Geerarsa, danqaraa, sunsuma, imaltuu, miseensa, bineensa, gafarsa, qancara, barbadaa, xiinxala, kibxata, fincila, jalqaba, sadarkaa, dardara, bilbila, balbala, hancufa, tartiiba, dabarse, qormaata, argame, formaata, birqaba, argama, birsaga, sardame, furgaasaa, barbaree, saayinsii, darbate, falmate, jaarsolii, harmoolii, tarsaasuu, gaanfuree, barumsa, dilbata, beekumsa, sanbata, faranjii, magarsaa, fuunfachuu, adeemsa, gulantaa, baargamoo, guduunfaa, coqorsa, beeksisa, sagantaa, burtukaana, bishooftuu, ejersa, tarsimoo, doorsisa, intala, ilbiisa. Jarreen asitti argitan kun immoo bakka lamatti irra butaa warreen qabani. Bakka lamatti asittis dubbifamaa gosa adda addaa lamatu walitti aanee jira. Asittis dubbifamaa gosa adda addaa lamatu walitti aanee jira jechuudha. Bakka lamatti kan isaan irra butaman. Hargansuu. Kanaa achitti birsaga tokko, kanaa achitti birsaga tokko, gara kanatti birsaga tokko jechuudha. Birsaga sadiitti qoodamu jechuudha. Bakka kanattis yoo ilaalte kanaas
birsaga tokko asirraati ka'ee hagasitti birsaga tokko kanaa achitti birsaga tokkichaa jechuudha. Asittis akkuma kanaati. Hagasitti birsaga tokko kanarraa ka'ee haga asitti birsaga tokko kanaa achi kan jiru immoo birsaga tokko jechuudha. Asitti egaa bakka lamatti irra butaa kan isaan qabanii warreen kanas egaa waliin dubbisuu isaan ilaalaa deemna. Hargansuu, hargansuu, hargansuu. Tarkaanfii, tarkaanfii, tarkaanfii. Gingilchaa, gingilchaa, gingilchaa. Sardamsuu, sardamsuu, sardamsuu. Tortorsuu, tortorsuu, tortorsuu. Birbirsa, birbirsa, birbirsa. Gargaarsa, gargaarsa, gargaarsa. Gurshaa, gurshaa, gurshaa. Qarshii, qarshii. Jechoonni sagalee irra butaa nuti armaan olitti kutaa tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaatiin ilaalaa ture kan armaan oliiti. Kutaatti aanuutiin jechoota sagalee jabaatiin kan wal arginu ta'a. Isa dura waa hundaafuu qormaata qabaachuu dandeessu sirriitti of qopheessaa isiniin jenna. Haga xumuraatti nu waliin turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Fayyaa nuuf ta'a.